Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskitin tin suraa siyar gartan kuni. Obboleetti keenya intala Oromoo dhalattuu naannoo Wallaggaati. Dallaalonni Habashaa Arabatti gurguratanii Arabichi nan bitadhe afaan isaatiin kan jedhe kan sagalee isaa ofirraa qabnu nan bitadhe jedhee akka barbaadeetti taphatee ulfeessee ulfajee torbaa godheeni amma immoo geggeessaniiru jedhamaa jira. Geggeessaniiru jechuun egaa afaan TikTokii kana wallaallee TikTokiin nu adaba lubbuun hin jirtu mucaan jedhamaa jira. Mee maatii irraa dhaggeeffannee walitti deebina. Please like share walii godhi si fayyada wanni kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyya kamna nageedha fayyadaa jirta. Ajjira wallahi alhamdulillah. Tole obboloota koo egaa baay'ee tokko nama gaddisiisti mucayyoon tuni akkuma nama kamiitu iyyuu nan hojjetadha jetteeti kan biyyaa baate. Egaa ijoolleen tokko tokko immoo xigaabidha tokkoon tokko immoo miskiinonni hin jiru jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni Araba wajjin kan hojjettu. Ishiin illee booda dhumni ishii kanuma ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nan hordofa gin akkuma argaa jirtan kana ishiinis Arabummaa akka wajjin hojjettu. Ishiin immoo mucayyoon amma kana taate tuni miskiina waa takkan beektu addisiidha. Dallaalatu gurguree itti taphachiisee lubbuullee baase jedhanii ingidiyo jiraattus duutus ingidiyo wanti godhan tokko hin jiru. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama ajaa'ibsiina waan hundaafuyyuu waaqayyoon yaa faradu jenna. Haa ta'u malee ijoolleen baay'een waan akkanaa kun sobaa nun burjaajessinii kan jettan ijoollee baay'een waan akkanaa ani posti godheetan ture jechuudha. Waan akkanaa kun sobaa hin jiru warreen jettanii hubattu eetan yaada warreen Oromoo farageessanii. Egaa mucayyoon tuni Saawud Arabiyaa keessatti dallaalan Habashaan namtichatti gurgurtee mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf ilaala miskiina rabbii aaradha afaan hin beektu Arabiffaa hin dandeessu akka dhufteen ingilii carraan keenya kun ka ni beektu carraan nama tokko waan hin taane irra buusa. Isheen carraa ishee akkana ta'ee namtichi osoo ala nagarsiisin mana keessatti cufee akka barbaadetti taphatee ulfa ji'a torbaa taatee jedhan. Ijoolleetti yeroo tokko bilbila dura hin qabdi irraa fuudhee itti himachaa turte kanattan jira jettee ijoolleetti himachaatii turte. Haa ta'u malee immoo mucayyoo san baasuu hin dandeenye beektanii hiriyoon ishee sun irree mucayyoon akka dubbattetti amma sagalee ishituyyuu kan adda citeedha. Baasuu hin dandeenye yeroo sanitti TikTok irreen fayyadamu bilbilumaan namatti iyyaa fi ture namni jalaa qabellee hin jiru jettee hiriyaan ishee akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf hedduu waan akkanaa kanaaf osoo walii yaafattanii yookiin immoo osoo nama hin qabaatin illee biyyaa ba'uun irree dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataa jira. Yeroo ammaa kanatti deemnan irree biyya Saawud Arabiyaa kanatti akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu waan iyyuu itti dheekkamaati jira. Dheekkumsaatiin isaan agarsiisaa jira. Dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya achitti hafanillee rabbiin haa mirmatuu fi isaan haa baasu. Isaan waan tolu hin hojjenne amma ammaatti ijoollee miskiina irratti waan badaa kan raawwachaa turanidha. Lubbuu isaaniitirree kan dabarsanidha. Akkuma argaa jirtan ka mucayyoon tun egaa baay'ee takka nama gaddisiisti. Ijoolleen akkana of eeggannoo godhaa yeroo jalqaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani mana dhiira dubartiin hin jirtu taanan akkuma ta'etti illee jalaa badaa malee osoo waanuma feeyyuu ta'ee warra dhiira bira hin taa'inaa isiniin jechuu jaaladha. Asumarraan akka gorsa isiniif ta'u yookiin immoo barumsa isiniif ta'udha. Ijoollee baay'een dheengadde kanan poostii godhe jalatti dhugaa dubbachuu koomentiidhaan namoota baay'eetu waan arrabaa akkasumas burjaajaa nama burjaajessinii waan akkanaa kun sobaanaan jettanii ani immoo waan arge tokkoon alatti waan poostii godhe tokko hin qabu. Dhugaa dubbachuu waanuma fakkeenya nuuf ta'a yookiin immoo barumsa irraa barattu jedhee shamarran keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirru hundumti keenyayyuu waan nurra gahu hin beeknu irraas tarii barumsa isiniif ta'a jedhee waan yaadedha. Hunda keenya miti amma fakkeenyaaf ana mana gaariin jira namni kun immoo hundumtuyyuu bakka gaarii jira miti. Namoonni tokko nama badaa bira ga'uu danda'a. Namoonni tokko immoo gaarii ta'uu danda'a hin beekamu. Bakki nu jirru hundumtuyyuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma ofii keessaniitti hin yaadinaa isiniin jechuu barbaadetanii maaliif anama mana gaariin jira yoo ta'e namni biraa immoo akka mana kiyyaa kanaa miti.
amma fakkeenyaaf na biratti hojiin hin jiru ta'e nan bakka biraatti hojiin hin baay'ata sa'aatii 24 kan hojjechaa oolantu jira. Kan bilbila harkaan hin qabnetu jira. Ani amma fakkeenyaaf bilbila na fayyadama namni biraa immoo bilbila anuma galgala yeroo sa'aatii hirribaa sanitti fayyadamutu jira. Kanaaf manni garaagarummaa qaba namni illee akkasuma garaagarummaa qaba isiniin jechuu barbaaditanii egaa waan akkana kun waan burjaajessaa hin qabu waan dhugaa irratti hundeeffamedha. Dhugaa dubbachuu fi kun immoo nuuf barumsa ta'a. Kun waan burjaajessaa miti waan burjaajessaa kana postiin godhinaan jechaa turan jechuudha. Ijoollee baay'een ani comment isaanii hin dubbisne kanan dubbise gimmaasha kanan dubbise jalatti kun immoo numaaf fakkeenya ta'a jedheetan yaada. Dhugaa dubbachuuf ijoolluma biyya Arabaa jiru numaaf akka barumsaatti fudhannee of eeggannoo cimaa akka goonuufidha malee waa biraatiif miti jechuudha. Ani burjaajessaa waan akkasii waan sobaa postii godhee yookiin immoo raasa'uunillee in fedhu hin jaaladhu reesnin jechuu barbaaditan dubbii hawaasumarraanii yaa ta'u malee kana amma immoo waa'ee micattii tana namichillee dhugaa dubbachuu fi namni tokko beektanii namni waaqa hin sodaan yookiin immoo amantaan saatillee baqa namni kunillee nama guddaadha jedhan dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu. እንግዲህ ቀርሺዳ ጀቴት ምጨዮ ምስኪና አከናተነ ኛአት ካደላልቲኒ ኤች ጅርትሌ ጀቴ ብልብልቴቶ ኢንጋፈኒ ምጨዮ ተናፊ አማ ፈገኛ ፊ ገራ ኤምባሲቲኒ ወዱፈኒ ኤምባሱም ቲያራማል ጀራ ጆሌን ጋፈ ረከቴቶ ኢትቦቼቶ ኦ አከናት በከከናተን ጽራ ኦኪን ባይ ኦኪን አከበርባዴ ኦፍ ጎዲ ጀራኒ ጀደን ሰገሌ ዳጌስስቴ ጥሩት ምጨዮ ወይ ጀቹራ ኤምባሲ ቢራ ብልብሌ ጀቴ amma ka እንግዲህ dhugaa dubbachuuf yeroo seerri yookiin immoo mootummaan keenya nu eega yookiin immoo nu gaafata ta'e yookiin immoo in sodaatu ta'e akkanatti warra hojjettoon isaatillee waan akkanaa kana hin jedhanii isinii galee dhugaa dubbachuuf sila namni anuma namaaf rifatu nama jechuun dhugaa dubbachuuf waan bakka rakkattetti kan bakka ati yeroo rakkatetti sin dhaqqabne namaayyuu miti bakka waan dhugaa dubbachuuf zeegaa ofii dhiisatoo zeegaa biraatiif namni nama ta'ee namni sammuudhaan yaadu tokko hin dhiphataa jechuudha. Garuu immoo isaanii warri imbaasiitis ta'ee warri dallaalastis ta'ee takka qarshiidhaan alatti namni akka nama ta'ee dagataniitu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf annaa kanaaf waan baay'ee tokko yeroo ammaa kanatti nama gaddisiisudha. Haalli ijoolleen keenya keessa jiran baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarree dhugaa waan godhan wallaalaniiti immoo amma akkanatti haala kanaan ijoollee miskiina omaan biin fidanii lubbuu isaaniitillee dabarsaa jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen odoo amma ta'etti anga taragaagautti ammallee cufamte jedhanii rabbiin dhugaa godhuuti anga taragaaga'ee anga achitti waa baranitti osoo biyya Arabaa deemuu baatanii baay'ee gaariidha. Ijoolleen keenya ijoollee xixiqqoo daa'ima waggaa 12 waggaa 13 kan biyyaa ba'u isaanis dhufanii iyya isaaniitillee hin danda'anii jechuudha. Iyya isaaniitirraa kanan naafnetu jira kunoo dheengadda kanan post godhe micattii wayii mincayoo miskiina daa'ima xiqqoo kan waggaa 12 hin taane kaayijaayyuu nama hin guunnetu mana torbamoo maal seente jedhama. Mana torba san keessatti hundumtuyyuu afaan isaanii wal fakkaataadha jedhama. Micayyoon tun booddee dhukkuba sammuu godhatte jechuudha. Dhukkuba sammuu gaafa godhattu micayyoon tuni dalaguu hin dandeenye iyyarraa kan ka'e jechuudha. Kunis achiitti iyyaa kunis asiitti micayyoon tun burjaajofte sammuu ishiitirree dhabde jechuudha. Akkanatti kunoo kanumarra haftee biyya ofiititti rakkattee jiraatte wayya dhugaa dubbachuuf. Nama akkasiitiin hin jiraatu turtii gaarii qabaadha.